Ashamaar kafuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Media ODM guyyaa irratti keessummaa addaa qabadheen isiniif dhiyaadhe. Keessummaan keenya Gaazexeessaa Raajii Guddataati. Gaazexeessaa Raajii Guddataa waggoota muraasa fuuldura Adaamaa yookiis magaalaa Adaamaa keessatti yookiis godina Shawaa Bahaa keessatti itti gaafatamaa qorataa yakkaa ta'uun hojjeteera. Turtii isaa keessatti immoo wantoota taajjabeef ilaalee qaba akka Oromummaatti jechuudha. Dhimma sana bu'uura godhachuun har'a mata dureen maree keenyaa keessumaa tibba kanaa olola abbaa qabeenyaaf abbaa duulaa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaasaarratti deemu bu'uura godhachuun marii gabaabduu gaggeessuudhaaf jirra. Isa kana immoo egaa Raajiin odeeffannoo qabatamatti beekuu fi ragaalee bu'uura qabanii fuulleffachuun kan nuyi dubbachuudhaaf jirru. Isa dura garuu mee Raajii warreen nu daawwachaatti jiran akkam jirtu nagaa keessanii nu jedhi. Isa booda weelluu tokko dhaggeeffannee too kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Atis akka qopheessaatti daawwattoonni keenya kan nu tamsaasa kallattii kana caqasaa jirtanis hundi keessaniifuu nagaan bakkuma jirtan sinaa ga'u warra soomana jirtanii fi ramadaanni akkamii fayyaa jirtu jedha. Atis baganaa affeerte. Haa ta'u ayyeen daawwattoota keenyaa egaa akkuma jalqaba irratti isin kaasee dhimmi nu irratti fuulleffachuudhaaf jirru keessumaa dhimma Obbo Dinquu Dayyaasii haaluma wal fakkaatuun immoo egaa addunyaan raafamaa fi jeequmsa guddaa keessa jirti. Dhimmi COVID-19s yaaddoo addunyaa akka malee yaaddessee isa keessaa nuyis egaa qaamuma hawaasaa sabateef nuyis akka sabaattis ta'e akka biyyaatti yookiis akka namaatti yaaddoo kanaaf warreen saaxilaman keessaa tokko. Haa ta'u garuu mareen keenya irra jireessa kan isheen fuulleffattu nama as iskiriinii keenya irratti argitan kana abbaa qabeenyaa Oromoo kan namoonni abbaa hiyyeessaa jechuudhaan waaman Obbo Dinquu Dayyaasaarratti fuulleffanna. Keessumaa torban dabarsinee kaase haga ammaatti marsaalee hawaasummaa irratti duulli guddaan yookiis ololli guddaan irratti banameeti jira. Kana qofa otoo hin taane Riizortiin Soodores yeroo ammaa kana cufameeti kan jiru. Inni kunoo maarraa maddee duroo seenaa keessatti Soodoreen maal ture haaluma wal fakkaatuun akkaataa hundeeffama Soodoreen harka ilma Oromoo ga'uu fi haaluma wal fakkaatuun immoo ajjeechaa mucaayoo Obbo Dinquu Dayyaasaarratti gaggeeffame keessumaa waa'ee feenetti irrattis yogguu sanaa qorataa yakkaa waan tureef Raajiin waan beekuu qaba ragaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Maarreen turtiin keessan nu waliin haa ta'u gidduudhaan garuu sirbaa weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa waliin dhaggeeffanna. Isa booda kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Keekiyyaa Badhaadhaas waraabbii isaa irra jireessa kan raawwate naannoo Adaamaa yookiis Soodoreetti walumaan daawwanna. Weelluu baay'ee bareedaaf dhaamsa guddaa qabudha. Weellisaa Keekiyyaa guddaa galatoomi jecha sirba kana immoo kan nu afeere Raajii Guddataati. Kanaaf Raajii sirbatti nu afeerte kana daawwanne kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Turtii gaarii. Mammoo gadaa filannu sagaleen nu matame.
keenya boolla namni roorroo diddaa qeerroon keenya boolla namni qeerroon jawaar waliin daandii mirgatti galee qeerroon jawaar waliin daandii mirgatti galee Dr. Abiyyi Lammaa Magarsaa suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee keenya barnootaa fallii jedhee ilmi birruu keenya barnootaa fallii jedhee ilmi birruu ammoo mazammee dubbinaa tumsaa Hayila Maaram gammadaa faanaa matanuu Hayila Maaram gammadaa faanaa matanuu Inkomoko wayyaa komako komoko wayyaa komako deebinee faca'uun jiraaree gaangee qofa kan ilmoo daaree dhugaamma seenaaree 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 galmee seenaa fuula duratti seenaan katabee jagna dubartii galmee seenaa fuula duratti seenaan katabee jagna dubartii warqituu fi mastaawot walloosni oromoof tigeessi laal kormee laalaan adii duula faatee ulaa ibsituu margaa maramee harkaa laal kormee laalaan ayyaantuu dhagaa agartuu ibsaa galiseedhaa baasaantuu magarsaa laal kormee laalaan falmattuu bulee dhugii bareentuu bishoo jaarsaa kan akka rakkaatu laal kormee laalaan waarituu waare ashaa dirree loltuu aadaa obsaa faana galaasaa laal kormee laalaan daraartuu soole asteer gannoo lalisee roobaa ilfinesh kannoo laal kormee laalaan faatee alii badhaatuu dhaa'ee maarifaa ibroo haaloo daawwee laal kormee laalaan kannanii fiftu akkaatuu ibsaa hawwan qeerroo guddifattee tiksaa laal kormee laalaan laal kormee laalaan laal kormee laalaan laal kormee laalaan kormee laalaan laal kormee laalaan laal kormee laalaan laal kormee laalaan kormee laalaan dhugaamma seenaaree dhugaamma seenaaree dhugaamma seenaaree dhugaamma seenaaree dhugaamma seenaaree Ayyeen daawwattoota keenyaa dhugaan maseenaaree jedha weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa weellisaa baay'ee bareedaa dhaamsa jabduu qabdu kanaaf guddaa isa galateeffanna maarreen egaa kallattiidhaan gara maree keenyaatti dabarra akkuma jalqaba irratti isin beeksisee dhimmi nu irratti fuulleffachuudhaaf jirru keessumaa dhimma ololaa yeroo ammaa kana abbaa qabeenyaa akkasumas abbaa duulaa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaasaarratti deemaa irratti jiru irratti ragaalee bu'uura kan godhatan sababeeffachuudhaan Raajii Guddataa waan jedhuuf waan dubbatu qaba raajiin akkamitti dhimma kana beekuu danda'e waan gaazexeessaa ta'eef moo tarii yogguu sana itti siiqinsa maalii qaba yookiis akkamitti wanta kana beekuu danda'e kan jedhu namoota baay'eef gaaffii ta'uu mala waan ta'eef raajii dhimma dubbannu kana irratti ati akka ragaatti yookiis immoo odeeffannoo kana kennuudhaaf wanni raajiidhaan nama guutuu taasisu waa'ee odeeffannoo kanaa irratti maali achirraa waggaa meeqa duubatti nu deebisiiti xiqqoo ishee nu yaadachiis isa booda kallattiidhaan gara maree keenyaatti dabarra. Gaariiticha galatoome hunda dura waa lama jechuun barbaada uummata keenya soomanirra jiruu fi ramadaan akkam isinitti jiran jedha gama biraatiin immoo dhukkuba balaafamaa addunyaa raasaa jiruun mootummoota kan biroo kan uummanni uummata isaaniif yaadan keessa jira sabni biraa sabni keenya mootummaa isaa yaadus kan keessaa kan hin qabne rakkoo hedduu keessa kan jiru uummata keenyaafis jajjabina jabaadhaa jecha haala kana keessatti ta'eetan dubbadhaa. Miidiyaalee baay'eedhaaf kanaan dura dubbadheera dhimmi maaliin akkamitti beektaa akka jedhu sanarratti jechuudha. Dheeraadha seenaan isaa garuu gabaabumatti yeroo Obbo Dinquun gara qabsoo dinagdeetti seenanii qabsoo hidhannoo irraa gara qabsoo dinagdeetti seenan waggoota 16 dura iddoo itti Obbo Dinquun daldala jalqabaniif dhalatanii guddatan godina Shawaa Bahaatti qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa keessa kutaatti akka hojjechaa ture. Yeroo isaan immoo gara dinagdeetti seenan immoo sila qorataa akkaatti akkasitti naaf asirraa
kutaa magaalaa godina addaa magaalaa Adaamaatti kutaa magaalaa Abbaa Gadaa kan jedhamutti ajajaa poolisiin ture iddootti Rift Vaaliin jiru jechuudha naaf yaadis jiru. Yeroo sanarraa kaaseen Obbo Dinquu beeka. Ergasii booda immoo haalawwan amma kakaasna jetteeti galmarratti tutte kanarratti dhiyeenyaan hin hordofaa ture waan ta'eef inni qorannoo du'aatiin caasaas mootummaa yeroo sanaatiin federaalatti kan qoratame garuu dhiyeenyaan odeessa ga'an qaba. Haalawwan bu'ii bahii raawwiiwwan naannoo sana jiranitti yeroo sana achiin ture jechuu barbaadeen haala kanaan hin beekaasin jechuudha. Tole galatoomi maarreen egaa qabiyyeen dubbii keenyaas kanneenuma irratti kan fuulleffatee warreen nu daawwachaatti jirtan kan daawwachaatti jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM keessummaan keenya immoo gaazexeessaa Raajii Guddataati. Maarreen egaa turtii keenyarraa akka itti barattanii fi akka Oromoof Oromummaatti immoo waan xiqqii isin keessa buustee dhugaan eessa jirti jettanii waan ittiin madaaltan tokko lama argattu jedheen abdii godha. Maarreen egaa haalli qilleensa yeroo ammaa jirru kana gara Minisootaa isnoo miti matumaayyuu amma matumaa baay'ee ho'aa kanumaaf xiqqoo ishee dirraf qaalleen jiran se'a tarii sagaleen qilleensa asii yoon bane nu jeeqaa laata kan jedhu sodaan qaba garuu gara boodaa keessa banuuf hin dirqama maaliif akkuma malee wannoo godhachaatti jira sabateedhaa fi mee Raajii jalqabumarraa kaana waa'ee COVID-19 ta'e namoota sooma keessa jiranii dhaamsa Oromummaa dabarsiteetta guddaa galatoomi kallattiidhaan mee ololli gaaffima jeneraal ta'e irraan ka'a isa booda tokko tokkoon deemna gaaffima murtaa'e qofan qabaa daqiiqaa yartuu waliin dabarsina mee ololli Obbo Dinquu Dayyaasaarratti deemaatti jiru yeroo ammaa kana akkamitti madaalta ati waan siyaasa biyya sanaas jala buutee hordofta sabateedhaa fi mee olola amma deemaatti jiru kanarraa maal hubachuu dandeenya yookiis maal baruu dandeenya akka Oromootti dhimmi kun dhimma Obbo Dinquu qofallee miti mee maalirraa baruu dandeenya mee akkamitti xiinxalta waan kana? Duubaaf deebineetu mootummaan biyyattii sana bushaa jiru adda wayiirraa kaasee jechuudha. Anaaf jijjiirama jedhu yookiin mootummaa badhaadhinaa jedhu anaaf garuu adda wayii lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama jedhee ilaala. Yaada quxuraan quxuroo lattisa jedhan jechuudha. Warreen adda wayii lakkoofsa lama aangootti dhufanii kaasee fi adda wayiin lakkoofsi tokko yeroo turetti maaltu ture ka jedhudha. Amma haalli ololaa mootummaa sana keessatti adda wayiin erga aangootti dhufee kaasee hololaan nama cabsuu, hololaan dhaabbata cabsuu, hololaan namoota karaktera assaassineet gochuun kanuma beekamedha jechuudha. Qabeenya yoo abbaa qabeenyaa taate qabeenya oomishtu irratti ololama akka gabaan sirraan binne yoo nama waa hubatu taate eenyummaa kee irratti hololama yoo kaayyoo sabaa tokko qabatee adeemu jaarmiyaa wayii instituushinii taate immoo akka instituushiniitti irratti ololama. Kun amala baramaa dhufedha jechuudha. Tariitii kan yeroo ammaa kana erga adda wayii lakkoofsa lama jedhanii aangoo jijjiiramaa aangootti dhufaniitiif kolonelaa biyyifaa kan isaanii immoo xiqqoo haalli saba himaaleen hawaasummaa bal'achuu, teknooloojiin ammayyaa jiraachuu kanneen kun xiqqoo hololicha mul'ataa fi baay'ee babal'ataa fakkeesse malee durumarraa kaasee haalawwan kun ni deemu jechuudha. Hololli kallattii garaagaraan deema jedhee akkuma sii kaasee namoota siyaasaa irratti, namoota mootummicha morman irratti, dhaabbata mootummocha morman irratti kaasaa turan jechuudha. Kanneen akka ABO fa'aa hololli irratti gaggeeffamaa ture xiqqaa miti qondaaltota isaa dabalatee jechuudha. Ofuma isaanii keessatti adda wayii keessatti yeroo rakkoon uumamu gaafa TPLF cabu gabruufaa siyyeefaa irratti hololli gaggeeffamaa ture xiqqaa miti jechuudha. Ofii isaanii OPDOnis akkasuma yeroo sabboonummaa dimokiraasii qorannoon ture yerootti ofii isaanii jijjiiramaaf qopheessan jedhan hololli garaagaraatti kallattii garaagaraan qondaaltota irratti gaggeeffamaa ture. Hololli Obbo Dinquu irratti amma gaggeeffamu garuu abbootii qabeenyaa Oromoo sabboonummaa mootummichi ajjeesaa jiru warra dagaagsan irratti holola gaggeeffamudha. Tariitii hololli kun Obbo Dinquu miti kanneen kaanis ni dabalata. Kan Obbo Dinquu keessaa booldi ta'ee kan inni mul'atu sababoota garaagaraa qabu. Maaliif Obbo Dinquu irratti hololame jedhu ilaaluutu nu barbaachisa. Wanta Obbo Dinquu irratti hololli kun mootummaan amma aangoorra jirutti jalqabee fi wantoota bu'uuraa 3-4 of keessaa qaba. Tokko abbootiin qabeenyaa Oromoo warraaqsi Oromoo yeroo biyyattii keessatti gaggeeffamu aantummaa uummatummaa isaanii kennanii qabsoon kan isaan gaafattu qabeenya isaanii irraa kaasee uummata wajjin hiriiranii mootummaa sana mootummaa hirree qeerroon 5,000 namoonni baay'ee 5,000 jedhan 7,000 jedha 5,000 yeroo situu Abiyyi fa'aa aangootti dhufee warreen lubbuun isaanii darbedha. Erga aangootti dhufee immoo 2,000 lubbuun isaanii darbeera. Walumaa galatti lubbuu qeerroo 7,000tu
galaafateetu kan aangoorra jiran. Warreen kanaan wajjin wal maddii ta'aniitu gatii baasan abbootiin qabeenyaa Oromoo jechuudha. Adeemsa TPLF'n kuffisuu keessatti abbootiin qabeenyaa Oromoo shoora olaanaa waan qabaniif dinquun fakkaattonni isaa jechuudha. Erga mootummaan ce'umsaa dhufee garuu mootummichi ce'umsa kana geggeessuu dhabee abbootiin qabeenyaa aarsaa isaan kaffalan mootummaa sana keessattis uummata ijaaruuttis kallattii garaagaraatiin aarsaa isaan kaffalan sana waan butamee fi maaltu jalqabame warreen abbootiin qabeenyaa kun sabboonummaa kaleessa dagaagsaa turaniif aantummaa uummatummaa kaleessa qaban kana yoo itti fufan rakkoo keessa nu gashu waan jedhanii yaadaniif abbootii qabeenyaa kanarratti uummataaf abbootii qabeenyaa kana wal dhabsiisuu kan jedhu duulatu geggeeffamaa ture jechuudha. Kan Obbo Dinquu sana keessa kan inni baay'ee booldi ta'ee mul'atu tokko Dinquun abbaa gadaa abbaa duulaati. Abbaan duulaa yoo xiqqaate foollee kuma miiliyoonaan lakkaa'amu kan kumaa miti miiliyoonaan lakkaa'amutu ijaaramee jira. Humni warraaqsa sochoosuu danda'u harka isaa jira jechuudha. Kanaaf nama kana Oromoon gaaffii Oromummaa isaa lafa kaa'ate waayyuu hin arganne waan ta'eef warraaqsatti kan deemu yoo ta'e Dinquu fakkaattonni isaa mootummaa kanaadhaaf gufuudha waan ta'eef isaaniin dhabamsiisuuf hin danda'anis humna isaas ittiin qabani waan ta'eef maal godhuu qabu maqaa balleessuu gochuu qabu jechuudha. Kanaafidha duulli Dinquu irratti xiyyeeffatee mootummaa sun geggeessaa jiru jechuudha. Otuu jibbiinsa uummataa yookiin rakkoo abbootiin qabeenyaa Oromoo fidandatu ta'e uummatatu komiisaati. Amma garuu qondaaltota mootummaa qofaatu olola kana geggeessaa jira jechuudha. Deeggartoonni mootummaallee hin geggeessan olola kana maaliif? Of qeepha'u waan uummata keessatti abbaan qabeenyaa kun hojjetu waan beekaniif. Kanaaf kallattii kanaan ilaalla jechuudha. Ololli kunis immoo akka kaanirraa kan adda isa godhu waa sadii irratti xiyyeeffatee kan ololamaa jiru jechuudha. Tokkoffaa Obbo Dinquun qabeenya harka warra Habashaa ture gara isaatti fudhatee kan riisoortii soodaree jirtu sana bal'inaan kaasuu dandeenya. Isa kanarratti akka waan uummanni miidhamee fakkeessuuf ololli deemaa jiru jira tokko. Lammaffaa immoo namuma mootummaa Abiyyiin mormu hundumaa abaa'oo caalaa kan TPLF hin miidhame hin jiru garuu abaa'oon TPLF wajjin hojjeta jedhanii irratti ololsiisaa turan. Ammas Dinquutiin mootummoota warra duraa wajjin hidhata qabaateetu mootummaa Abiyyi galagalchuuf deemaa jedhamee kan ololamu jira. Inni gama biraatiin immoo inumaayyuu humna haaraa tokko viidiyoo keessatti ijaarameetu mootummaan sun jijjiirama butame kana deebisuuf warraaqsa godhamaa jirutti aangawwan warra Abiyyi dhiibee wajjinis godhee kan duula geggeessaa jiru Dinquudhaa jedhu jechuudha. Kanneen kanarratti xiyyeeffataniitu kan duula geggeessaa jiranii maddii ololichaas kana wanta ololichi yaadameefis kanadha akka jedhu ni kaasuu danda'a jeticha. Tole galatoomi Raajii egaan tokko tokkoon kaasna waan ati kaaste garuu waanuma jeneraal ta'edha kan ati nuuf kaaste keessumaa wanta kana dugda duuba maaltu jedha isa jedhudha. Warri keenya iyyuu gaafa magmaakanii waa malee sareen hin duttuu mana duuba waa jiraa kan jedhu tokko kaasu egaa maaliif akka wal dhaban qabatamatti kana jennee tilmaama keenya kan keenyu yoo ta'e illee garuu hanga beeknutti Obbo Dinquun nama baay'ee sirnuma aangoorra jiru kanayyuu mormani miti garuu wanti kun eessaa madde isa jedhutu immoo gaaffii biraadha. Namoonni akkaataa garagaraatti kaasu Raajii gara gaaffii kootti nan dhufa. Obbo Dinquun matumaayyuu nama sirna kana baay'ee mormani miti. Oromoon akka Oromootti iddoo sana galuusaayyuu ni deeggaruu jedhu namoonni. Haa ta'u garuu olaantummaan sirnoota darbee keessumaa sirna Habashaa warri leellisanii gama ergama isaanii raawwachuu walii wal qabateeti kan Obbo Dinquu irratti duulchisanii godaannisa garagaraa qabu jedhugaa inni Oromummaa kana baay'ee leellisu isaanii Oromoo kana waliin dhaabatu Oromoo qofallee otoo hin taane Obbo Dinquun oolmaan isaanii sabaaf sablammiilee garagaraadhaaf illee yogguu dawootaan taajjamna yeroo adda addaa kana faana wal qabatee viidiyoo tokko lamallee nan qaba yoo yeroo qabaanne garuu itti dhimma baana ammaaf ishee kanarratti akkamitti tilmaamta ati isa booda immoo viidiyoo xiqqoo tokko waliin daawwanneetoo Obbo Dinquun namoota saba biraaf maal ture isaanoo amma maaliif kallattii kanaan itti dhufanii kan jedhu tokko matumaa kaasteetta ijaarsi foolleedha matumaayyuu akka malee mata bo'oo guddaadha jechuun sabboonummaa Oromummaa namoota babbaratanii namoota waa'ee Oromoo dubbatanii mee ishee kana waan tokko naaf jedhiiti kallattiidhaan viidiyoo sana xiqqoo daawwanne gara maree keenyaatti fufna. Iticha gaarii ani xiyyeeffannoon saba himaalaa hawaasummaa irratti ololli geggeeffamaa jiru bu'uurri madda isaa eenyu maaliif ka jedhu irraan tuqe malee ta'eewwan kana keessatti warri qooda qaban mootummaan alatti inumaayyuu humna guddaa
kan olola kanarraa madda sababa ta'uu humnoota Habashaa Itoophiyaa kaleessaa ijaaruu barbaadan sirna kaleessaa ijaaruu barbaadaniin kan haguugamedha. Inni kun maaliin mallattoo qabaa kaniin qaama kiyyaan beeku yeroo itti egaa abbootiin qabeenyaa sirna Oromoon erga cabee booddee sirna dargii keessattis akkasuma cunqurfamaa turanii adda wayinii ni jalqabaa yommuu ture keessattis eeyyaman argatanii ashuuratitti muramaa waa tokko gochuu hin danda'anii dorgomoo ta'anii waa tokko buusaan turre jechuudha. Chaalenjiin kun hundumtuu kalmaan jechuudha qabeenyummaa qabaatu. Xinnoo chaalenjiin naannoo dinquu jiru kan warreen kaan irraa adda isa godhu inni naannoowwan dinquun itti dinagdee duula dinagdee fi barnoota irratti jalqabee naannoo Habashoonni olaantummaa qaban naannoo Adaamaa Baashawaas yoo dabalte jechuudha. Naannoo Finfinneetti iddoowwan kanatti mul'atee argamuunsaa rakkootti ta'eera. Oromoon barachuu qofaa miti waa'ee barumsaa yeroo kaan gariin tola barata waan ta'eef affoordi kan goonetu barata jechuudha. Sabboonummaan barumsa keessaan dagaagee ijaaramaa dhufu. Qabeenyi Oromoon hojjetaa ta'e qabeenya dinquu keessa Oromoodha kan hojjetu. Qabeenya sana ofii namni argachuu qofatu hin taane hojii uumuudhaan Oromoon fayyadamaa deemuu. Demograafiitiin wal qabatee dinquun magaalota gurguddaa Adaamaa keessatti naannoo Rift Valley Naafiyaad keessa warri qaxaramanii hojjetan ijoollee Oromoodha. Waa'ee soodaree siin kaasna booddee. Demograafiintu naannoo magaalaa Oromoo jiru hiiqaa dhufuun kun dabalaa dhufu sodaa kana hundumaa waan qabaniif haa ta'u jedhanii warreen olola kana mootummaa maddiitti geggeessaa jiraniyyuu humnoota Habashaa guddina abbaa qabeenyaa Oromoon jaallannedha jechuudha. Kanarraa ka'ameetu kan ka'u. Isa kana immoo ragaan quubsaa ani qabu lama tokko kan ani beeku tokko adeemsa dinagdee keessatti amma yeroo holollee oofamu yeroo kaasan nan argaa dinquun kontiroobaandii nagadaa ture ka jedhanii kaasan. Bar isaan aduu saafaa mootummaa tarka isaanii jiraayyuu keellaa cufarra karaan banamee fi qodaa miiliyoonaan lakkaa'amu dabarfataa turan yommuu daldalamu. Yeroo dinquun faa garuu qarqara kamachooftuu adeemaniitu makiinaatiin magaalaa gashataa turan. Inni kun kontiroobaandii hin jechisiisu. Mootummaan waan isaan ari'uuf fala qabaniin waa tokko daldalachuu irratti jechuudha. Kana keessatti mo'uu kan dadhaban humnoonni Habashaa kaleessa yeroo Oromoon cimee dhufuu dinquunfaa qabeenyaan ol ka'an yeroo inni kana ta'ee jiru warri rukkutame mootummaan abiyyimoo waan ol isaan kaaseef dhimma kanatti dhimma ba'anii yoo dinquu cabsine dinquu booda warra jiru miiliyoona sana cibsuu dandeenya. Kaan ijoo kanumatti kaaste waa'een foollee dhukkubbiidha mootummaaf dhukkubbiidha humnoota Oromoo hin taane. Jaalaladha Oromoo fi namoota federaalizimii biyyattiitti barbaadaniif immoo humnadha jechuudha. Kanaaf ideoloojii humnoota kana gidduu jiru keessatti dinquun kana gidduutti shoora inni foollee ijaaruu keessatti qabu kunis kanaaf isa saaxileera jechuudha. Kanaaf kallattii mootummaan ala hololawwan irratti deemaa jiran isaan kan manni barumsaa yeroo ijaaramutti viidiyoon inni jira toorarra akka deemaa jiru ati yoo qabaattee hin beeku irraa sheernuu gochuu dandeessaa. Yerootti karaa mana ortodoksii ijaaramanii warreen abbootiin qabeenyaa beekamoo ta'an magaalaa Adaamaa keessatti dinquun akka inni lafa sana hin fudhanne duula hamaa agaa sagalee guddistuu kenneetiin spiikariitiin jechuudha. Sanbata guyyaa namni kadhannaa dhaqu wal waamanii duula hamaa irratti banaa turan yerootti matta'aa kennanii aangoowwan mootummaaf lafti sun akka hin kennamne taasisaa turan yemmuutti qaamolee olaanootiin karaa humna tikaatiin dhiibbaa nurra gahaa turan qaamaan kanan beeku iddoon sun na ilaallata waan ta'eef kana keessaa yommuu laaltu mallattooleewwan kun humna mootummaan ala humnoota Habashaa Oromoon jaallannetu duula kana geggeessaa jira. Namoota mootummaa keessaa nama qabaniin wal qabatee jechuudha. Haa ta'u guddaa galatoomi raajii ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM keessummaa koo kan ta'e immoo gaazexeessaa Raajii Guddataati. Gaazexeessaa Raajii Guddataa qabatamatti waan beeku bu'uura godhachuun waa'ee abbaa qabeenyaa akkasuma immoo abbaa duulaa Oromoo Obbo Dinquu Dayyaas bu'uura godhachuun keessumaa haala soodoree akkasuma immoo ajjeechaa mucayyoo isaa feeneeti irratti raawwate irratti ragaa bu'uura qabuun qaba jechuudhaan kan waliin mareetaa isaatti jiru. Isa dura garuu raajii waan ati kaaste keessaa keessumaa dhiibbaan gama warreen guddachuu Oromoo yookiis immoo milkachuu Oromoo hin barbaanne kaleessaa sirna durii deebisuu kan jedhu wayii waan akeeku wayii wanta agarsiisu wayiitu walitti dhufa yeroo kana. Seenaan kun kan raawwate waggoota dheeraa fuuldura garuu viidiyoo kana xiqqoo ishee waliin daawwannaa isa booda immoo kallattiidhaan
waan ammatti dubbatte kana faana walitti hidhama sabateedhaaf jechuun waa'ee akkaataa bakkeelee tokko fudhatu ate gaa yogguu sana qabatamatti jirta naannoo sana ani ergasii boodan gara biyya sanaa dhufe garuu naannoon Rift Valley yookiis immoo naaf yaadu kun itti hundeeffame iyyuu bakka tiraashiin yookiis immoo wantoonni xuraawaan itti gatamudha kan jedhu wayii dhagayeera gara gadiisaa ammallee yoo ilaalte bakka sanatti safara itti hoolaa gurguran kana faatu jira biriijiin irra keessa bahe immoo si'a tokko Rift Valley kun iyyuu naaf yaadu kun iyyuu iddoo akkasii irratti ijaarame waan akkasii kan jedhu yeroo adda addaa namoonni qoosu mee viidiyoo sanatti qoshee daawwanna isa booda waa jenna. Nanni ture amma kuno fitaa jirra kuni ka amma kan agarsiisu bakka ijoolleen Oromoodha aartii Oromoo ittiin adeemsan mana fiilmii ammayyaan Oromooti gizee tokkoon akka fiilmiitti nama 3,000 kan qabu kan ta'u kuno akka kana fakkaatutti agarsiisa hojjisiisaa jirra jechaadha kuni bakka bishaan irraa yaa'u bakka lagni itti yaa'u akkuma duraan isin kun mana ispoortii ittiin hojjetamu kun immoo galma kaayii keessa waraabuu danda'ama almost harki 65 dhumee jira jechuun danda'ama bakka kanaan jechaadha kuni seensa galmachaati kun bakka kanaan ta'edha odaa guddaa galma barri guddaadhaan itti gadhamamu kun immoo kan ittiin ijaarame asiin ka beeku kun haga chigautti irra keessa haga chigautti G+1 dhaan ijaarame standarduma ammayyaa kan eege meeshaan hunduu galee fi jira baay'ee wanni amma alaabitamu hin jiru wanni kun hunduu meeshaa isaa kan asirratti hojjetamu kana fakkaata jechaadha wanni projektariin achirraa asitti fa sani fiilmii itti ilaalama jechaadha afaan Oromootiin fiilmiin hin jiru Finfinnee keessattis ta'e bakka adda addaa kanuma immoo uummata keenya rakkina kana itti baanee argannus dhabnus fiilmii afaan Oromoo bicha itti hojjetamu akka godhuudhaaf yaalli keenya. Tokko wanti ajaa'ibsiisaan sochii dinquu ibsu jaalala biyya isaatiif jaalala saba isaa hoomtuu isaaf hin dursu. Harruma arraayyuu sochiin ijaaf tolu lubbuu baay'ee jira kan harka dinquurraa nyaatee quufee bulu. Maarree muka jigu biraa muka dhibu jira jedhanii mammaaku miti abbootiin dura egaa akkuma kanaa tokkos jira dhukkuba inaaffaa jallaa dhukkubsatee kan hamaa gammadu gaarii diinomsatee gamtoomaaf misoomaa Oromootti naafee diigee balleessuudhaaf kan hin bulle rafee jireenya isaa egereef mana irratti ijaaree soorama godhachuu hawwee shiraxaxee qabeenya abbaa tokko gamnummaan fudhachuu amanaa fakkaatee haxxummaa isaa maree amantiitti hirkisee kan isaa guutuuf kaata dhugaa iji jiru aguugee jallisee abjuu isaa galgalaa nurratti hiikkachuuf ifa waaqa barii dubbannaa miyaa'ee nagaa of akkeessee kan garaan isaa xurii shallaannaan shantamnuu nattan qataa gamnaa kan isaa kennuu miti keeyyuu kootii donnaa mee waantannaa sa'u dhaga'aa jaran. መረዳት የምትፈልግ ከሆነ ታሪክ ነውና መናገር ይቻላል ምናልባት አቶ ድንቁ ደያስ ያቶቼ ነው በሚል ነው የገፋ ድረስ የመጣው እንደውም አልፎ ተርፎ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ልክ ዓርብ ዕለት ማታ ይጀመርና ስራው ለሰኞ ተጠናቆ ነው የሚገኘው ግን መልሶ ከዚህ ህዝብ ውጪ ሆኖ ወይም ቤተክርስቲያንን ተጋፍቶ መኖር አይቻልም አመንቲ ወጂን እንቁነምሲሱዳል namni beektu amantii isaa irratti namni akkam cimaa akka rakkinni cimaan dhufu akka danda'u otoo beekamu akka waan nuti seeraan ala fudhanneen taasisee karaa hawaasummaatiin karaa mootummaatti gabaasa addaa godhuudhaan rakkinni guddaan nurratti uumamuu sana yaadadha. ያ መሬት ነው እንዲህ ነው እኔ ነኝ ነዋሪ ተወላጅ ይሄ በአሁኑ ሰዓት የሚሰራ አይደለም እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ ብዙ ጊዜ ቃጭሌ ዞረበት መስቀል ዞረበት ቃጭሌ ተመታበት ነው የሚባለውና ካርታ ስላልነበረው እንጂ ከላይ ጀምሮ ዙሪያውን የቤተክርስቲያን ንብረት መሆኑ ይታወቃል
akka waan nuti seeraan ala lafa seeraan nuu kenname kanarratti mana ijaarree barumsa kana gaggeessinu fakkeessuudhaan uummata nurratti kakaasuudhaan haala gadheerra akka hin geenye yeroo tokko carraa qabnuusaa nuti lafa kana seeraan fudhannee tajaajila uummataadha kennaa jirra ijoollee naannoo nama naannoo kanaa fagoodhaan dhufa barsiisaa jirra jennee koree miseensota koree Bataskaana Gabriel amansiisuudha carraaqqii cimaa goonullee እነኚህ ነዳያኖች ከዛ ጋር አንስቶ እዚህ ጋር አምጥቶ ነው የደረደራቸው እዚህ ሲያስቀምጥና ቤት ይሰራላቸው መጸዳጃ አልሰራላቸው ድንቁ ደያሳ ከረከተ ረኩባሳ ከኩፌን አልባሳ ድንቁ ደያሳ ኡልከይዳተቴ ቀንዶሚና ጉጉርዳ ዳመራ ካፈቴ ወም ከነት ዳበተ ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ መታ ጉባ ዳበተ አመለ እንትዳተቴ lakki dachee seerri beeku haqa seerri laate eenyu gadhiisaree kaartaadhaaf pilaanii kana deemaaf laate yoo dinquun tola isaa rakkataa gargaare kan saattoon bu'amne namni kun maal aaree nan dhiibame jedhee isanni mammaakee waamee qawwaatu kunoo dhaggeeffadhaa waan uummanni dinquun sassaabee gargaaru afaan isaan dubbatu. ይሄ ወደታች ሲነበብ አቶ ድንቁ ደያስ ይላል። አርቆ አሳቢ የምትል ወገኔ ቶሎ ጥፉ ይላል። ሌላው በጭካኔ ድርጅት ይስፋ በሁሉም ከተማ ንግግር ይመር ፈዳሪ ይሰማ ቁም ነገረኛ ነህ ለድሆች ደራሽ ደጉ ርኅሩህ የራበውን አጉራሽ ያመንከው ፈጣሪ ሀሳብህን ይሙላ ስንቱን ሰብስበሃል በአጥር ከለላ ይላል። ስሜ አልማዝ ፋንታ እባላለሁ። ትውልድ ሀገሬ ደቡብ ወላይታ ነው። ከዛ ነው የመጣሁት። እዚህ 7 ዓመት አልፎኛል እዚህ ከገባሁ። እዚህ ጋር አስቀመጠን ያው ድንቁ ነው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠውንም። እኛ በአሁኑ ሰዓት ቤተሰብ ብንሄድ እንኳን በአሁኑ ሰዓት እኔና እኔን የመሳሰሉ ያው ትልቅ ሰዎችም ከኤችአይቪ ቫይረስ ጋር ነው የምንኖረው። መድኃኒትም እንጠቀማለን። ሰብሳቢ ባጠን ከሜዳ ነው ያው እዚህ ጋር እሱ ያስቀምጠን የምንኖረው ማለት ነው። እና አመት በዓል በደረሰ ቁጥር እየመጣ ይጠይቀናል። እግዚአብሔር ይስጠው። መጠጊያና መሸሸጊያ ላጣን እሱ አስጠግቶን ነው እየተቀመጥነው። እግዚአብሔር ይስጠው ነው። እሺ ትውልዴ አርሲ ነው እና ድንቁ መጀመሪያ ጊዜ እዚህ አሳፈረን። አምጣ ሲባል መስጠት ብቻ ነው። ለድንቁ ምንም ወሳኝ ነገር የለውም። እግዚአብሔር ይስጠው። ደርቡት ቦታ ሙበርባቴ ነው ገቤ bakka biraas nu bituudha. Gizee barbaadee nu dhabu asuma nurraa biyyaas nurraa asinarraa deemtan jee asin nu teessise. Waan kana ta'eef jecha kun quxuxuruma masaa jala jirra. Eessumaatu nu gargaara. Ammata irraa dhufeetuma nu gargaara. Gizee amma baalli jirurraa nu gargaara. Silaa mana kiraa taatee hangadaa silaa jiraachuu hin dandeenyu. Harka namaa kennee bulla. Harka namaa kadhannee bulla. Waan kana jecha eessumatti. Ayyan daawwattoota keenya egaa viidiyoon kun kana fakkaata guutummaa isaa liinkii kana asuma armaan gaditti isiniin maxxansuu nan danda'a daawwachuu dandeessu mee raajii akkuma dhaga'aatti turte ati immoo qabatamatti iddoo sana wanta ture beekta waan ta'eef nuuf kaasuu dandeessaa warreen nu daawwachaatti jirtan liinkii isaa asuma irratti poost isiniif godheeraa ilaaluu dandeessu jechuudha koomentii jalatti mee wantoonni turee fi haalonni naannoo sana ture maal fakkaata mee wanta kana yaadatta yoo ta'e fakkeenyaaf kan jechaatti jiran abbaan amantii suni iddoo kana akkas jechuudhaan nu kaasaatti jirudha kan isaan jedhanii yogguu sana hanga ta'e xiqqoo ishee dubbiin waan ture natti fakkaata mee duubatti deebisiillee ishee tanaa akka galmee yaadannoof taatutti nuuf kaasiiti isa booda kallattiidhaan gara yaada maree keenya isa ijootti dabarraa gara soodoree fi akkasuma immoo ajjeechaa mucayyoo obbo Dinquu ol adeemtuu irratti gaggeeffame feeneeti irratti dubbanna garuu ishee kanarraa mee akkam ture wanti kun akkamitti yaadatta waan kana? Gaazexeessaa wanti kun waggaa 16 duuba nu deebisa 16 17 2003 akka bashaa akka faranjiitti jechuudha irraanfadheera akka lakkoofsa biyya sanaatti yeroo kanadha 2003 fi 2004 gidduutti wanta raawwatedha. Namoonni akka hubannoo argatanii fi jalqabarraa kaasuudhaaf
Dinquun jalqaba Naafiyaad kan jedhamtu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa tokko kan ijaare. Akkuma ati jette namoonni baay'ee qoosan iddoon kun iddootti balfanni garaagaraa gatamuu lolaan keessa darba. Iddoo amma Dr. Guddataan gamoo ijaaranii fi Naafiyaad gidduu lafa bal'aa mariistivaaliin irra ta'etu jira jechuudha. Iddoo kanarra namoonni ni jiraatu. Akkuma amma argite namoonni sharaa buufatanii jiraatu. Warra kanaaf fuudheetu iddoo kenne Dinquun yeroo sanatti jechuudha. Warra kanatti achi jiraata yommuu riiftivaaliin jalqabamu. Otuu riiftivaaliin hin jalqabamin dura wantoonni baay'een miidiyaanis namoonnis gaafa dhugaa ba'an hin dubbanne tokko amma jecha Dinquurraa viidiyoo kanarraa argiteetta yoo ta'e Naafiyaaditti aanee galma guddaatu ijaarame. Galmi guddaa sun galma fiilmii tiyaatirri aadaan Oromoo itti geeffamu. Guyyaa guyyaa isatu raawwatamaa galgalaaf yeroo banaa ta'utti immoo ijoolleetu afaan Oromoo itti barata ture jechuudha. Wanti akkasii Finfinnee keessa hin jiru kan amma galma aadaa jedhamee Finfinneetti jalqaban. Waggaa 16 dura sitti himaa jira. Waggaa 17 waggaa 16 dura. Yeroo sanatti yommuu Dinquun dhimma kanaaf dizaayin godhu warreen immoo amantaa sanaan qabatanii biyyattii naannoo sana keessattis guddina Oromoo teene warreen amma abashoonni sirna kaleessaa deebisuu barbaadan sun maal godhanii asitti mana barumsaa ijaarame ittaanee galmi guddaan ijaarame ittaanee immoo yoo yuunivarsiitiin asitti kan ijaaramu yoo ta'e rakkoo fida magaalaa kana keessatti. So wanti godhuu qabnu lafti kun kan keenyadha jenneetu seeraan dhaabsisuu qabnaa jedhan. Yommuu sanatti biyya alaatii qodaa galchachuun qodaa konistirakshinii galchachuun ulfaataadha waan ta'eef akkuma sila Dinquun jedhu qabeenya achiin godhatu godhateera warreen kun walitti dhufanii isa maaggajaa jedhan akka biyya sanaatti akka Dinquun ijaarsa kana dhaabu ajaja qaama olaanaarraa godhatanii gara poolisii dhufan. Akkuma sila sitti kaasee iddootti ijaarsi kun geggeeffamutti gaafatamaa poolisiin ture waan tureef raawwii sanaaf ana bira dhufa waan tureef itti gaafatamaan kiyyas bilbilaan naaf himee yommuu wanti kana qabatanii gara keenya dhufan namoota maqaa dha'uu nan danda'a har'a warreen Adaamaa keessatti abbiniif miseensa ta'anii waan meeqa Oromoo godhaa jiranidha. Namoota bebbeekamoodha har'a billionaires isaan kun dhufaniitu lafti kun kan keenya kallattii barbaadeenu nuuf kennamuu qaba akka seeraatiin yoo seeraan ala ta'es immoo waan barbaadaniif niif goona lafti kun akka irratti hin ijaaramne nuun jedhan jechuudha. Akka tasaa wanti jimaata jalqabamee maandeedhuma jedhan sun jecha Dinquun yaadachiise. Dinquun waamnee dhufee gara keenya maaggajaan sitti beera konistirakshinii kanaa fi garuu haalli jiru maali kan jedhu tokko lamaan gaafa nuuf ibsu amma mana murtiitiin dhaabbatutti wanti kun itti fufuu qabaa bulchiinsi magaalaa qofti dhaabuu hin qabu kan jedhuun ejjennoo irra geenye inni waan naan jedheen guyyuma afur naa kenni nan fixaa achi booda dallaanitti ta'a umaan rakkatiinaa jedhee jechuudha. Akkuma namichi jedhee Dinquun within a week dallaa sana ijaaree akkasitti gaa qaamolee mootummaa keessa maqaa isaanii dha'uun barbaadu warreen koree giddu galeessaa turan kantiibaa magaalaa kan turan akka Dinquun gargaaramu nuuf himaa turani. Nus gaa seenaaf haa taa'u amma humna keenya akka namni sanbata kadhannaa dhaqeen dumtuu duulatti ka'e sanarraa hanqisnee eegumsa gahaa goonee fi dallaan sun ijaaramee aga dhumuutti ji'oota 3-4 poolisiin naannoo sana ture jechuudha. Haala kanarraa ka'eetu amma namoonni baay'ee Rift Valleytti baradhee Dinquun akkas godhee jedhu. Rift Valley'n sun garuu chaalenjii meeqa keessa baate akka isheen achi geesse hin beekan. Dinquun abbaa qabeenyaa keenyadha arjaadha jedhu. Arjummaa Dinquu baay'ee dubbataniiru. Garuu arjummaan sun qabaatanii eessaa dhufteen bu'ii bayii baay'ee qoraattii baay'ee keessa dhufe. Kanaafin silas kaasee humnoonni kun egaa Kidaanamiratti kan jedhamu akka waliigalaatti mooltaan waldaan ortodoksii magaalaa Adaamaa keessa jiran koree qabu warra kanatu walitti dhufee Dinquun akka achirratti lafa ijaarran. Jechi jedhamu lafti kun kan waldaa sanaati jedhanii yoo gaafatan rakkoo hin qabu ture. Jecha amma hadhaa'essee qeesiin kun kaasu gaafasis kan dubbatan የአባቴ መሬት ነው የኦሮሞ መሬት ነው ብሎ የራሱ አርጎ እዚህ ላይ እንዴት ይሰራል ጀደኒ ካሱ እቹ ለፈ ባስኮቲ ለፈ ኦሮሞት ጀደ እቹ ኦሮሞን ለፈ ሳረትለ አካ ባንጎደምኔ ለበሊ ከነቲ ኢባማ ቱሬ ጀቹ ለዲንቁን ቻሌንጅ አከሲ እንጂፈቴ ሁምኒ ረቢ ዋጤ ኦሮሞ ሲሰገርጋሬ እንስ ጭመነሳቲ ነሞኒ ሰቦኑማ ቀበን ሲሰገርጋሬ ሪፍት ቫሊን ጃራምቴ እቹ ከነራ ከአ ኢጃሮም ሪፍት ቫሊ ቪዲዮን ኩን እቹ ወጋ ቁረቶር በቁረ ጃንዶ
Gaaffii wal qabateen garuu booda keessa kaasuun imalla garuu yoon tarii dagadhe kan jedhu gaaffiin fireem godhee barreesse akkaan hin qabu saban ta'eef naaf kolchi. Tarii egaa yoo akkas ta'e kaleessa yogguma haalli baay'een hin mijanne ilmi Oromoo 4 kiiloo jira yookiis immoo masara mootummaa jira hin jedhamne keessatti yoo Oromoon kaleessa akkas waliif birmatee dhugaa jirtu irratti waliin dhaabbate har'oo maal egaa nunoo mootummaadha. Maaliif faana dhaabachuu dadhabanii soodoree faacufanii ololantaan irratti odeessuufoo sababni maali jettee yaadda? Haala kaleessa tureef waan irraa wal qabsiistee yoo ilaaltu isa kanaaf ragaa tokko laman qaba. Anis naannoo soodoreetti bilbilee sagaleedhaan jiraattota irraa waan fudhadhe qaba. Seenaa soodoreen kun matumaayyuu bara Haile Sillaasee keessa akka ture, bara Dargii keessa akka ture, bara Wayyaaneef amma immoo bara bulchiinsa Dr. Abiyyi faa keessa illee akka turedha. Haa ta'u garuu seenaa baroota darbee keessatti lafuma keenyaaf iyyuu warreen naannoo sana qabataniif qonnee gashaa ture kan jedhu naaf kaase mucaan tokko kan seenaa sirriitti beekudha. Mee isa dura garuu har'a maaliif irratti ka'e waa'ee soodoreetti booda deebina waa'ee soodoree illee manaaf hin kaasi. Suuraan soodoree sattuun kaasetti waanuma nama dhibu tokko kaasuun man danda'a garuu maalii fi kaleessa yeroo TPLF jiru carraan akkasii argamee har'a maaliif gaafa ilmaan abbaa gadaa jedhu ani ilmaan abbaa gadaa hin jenne situ jedhe malee jalqabarraas jenne ani ilmaan abbaa gadummaan sammuu yookiin ilaalchaani malee dhalootaa yookiin dhataa Oromoo ta'anii dhalachuutiin waan inni madaalleef hin jedhe waggaa lamaan kanas hin jenne takka afaan keessaan baan. Garuu dhuguma iddoo Oromoon jedhaa jirutti maaliif wanti kun itti dhufee ka jedhu irratti wal bira qabne ilaalle kaleessa abbootiin qabeenyaa Oromoo yeroo TPLF aangoorra ture Ihaadeeg quxar waan isa jennu jechuudha. Yeroo inni aangoorra ture namoonni akka Dinquufaa kun mootummaa kana wajjin hojjechuu otoo hin taane mootummaa kana keessatti Oromoota sabboonummaa quuqama qabannee yoo Oromoon dinagdeenis guddate malee akkasumatti qophoofnee yoo teenye qabsoo qawweetiinis cabnee dinagdeenis cabnee barnootaanis sabni keenya yoo cabe rakkoo guddaa keessa seennaa jedhaniitu Dinquuf maqoota namaa dha'uu nan danda'a. Gattaa'anii sabboontota Oromoo kan mootummicha keessaati. An OPDO akka dhaabbataatti sabboontuudha jedhees hin beeku garuu OPDO keessa sabboontonni jiru. Warreen kana abbaa qabsoo godhuurra qaama qabsoo goonaa jedhanii irratti hojjetaa turan. Abbaan Duulaa dookumantarii Dinquu irratti dubbateera dhageesseetta yoo ta'e guyyaa Dinquun Rift Vaaliitii raawundii jalqabaa eebbisiisu abbaa Duulaatti dhufee eebbisiisee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Isaanis warri sabboontonni OPDO keessa turan abbootii qabeenyaa Oromoo warra akka Dinquufaa mataa ol qabataa jiru ittiin isaaniin abdatanii uummata qabachuu barbaadu. Uummanni fi mootummaan sun garaagara waan ta'eef. Uummanni immoo abbootii qabeenyaa amana waan ta'eef. Warreen kun carraa ittiin Dinquufaa gargaaraman waan tokko godhaniiru kun seenaa haaluun gaarii miti jechuu barbaadeedha. Tattaaffiin dhuunfaa akkuma jirutti ta'e. Gama biraatiin immoo yeroo sanatti mootummaan TPLF bara Mallas Faarraa kaasee abbaan fedhayyuu mootummaan TPLF olaantummaa yommuu qabdu Oromummaa keenya nu dhowwatteetu hin taane Oromummaa keenya rikooginaayis gooteetu nu ajjeesaa turte. Yeroo ammaa kana garuu Oromummaa keenya rikooginaayis ta'uu dhabneetu cafallaqamaa irraa jechuudha. Kanadha garaagarummaan isaa. Yeroo sanatti chaalenjoota kana mo'ee darbee carraaleen kun waan jiraniif. Yeroo ammaa kanatti garuu chaalenjii isa caalutu jira. Inumaayyuu akka mataa hin qabanne maaliif godhaniin immoo iddoon sila jedhetti nu deebisa. Warreen kun gaafa aangootti dhufan bara Dr. Abiyyi faa isaatu sila kaasteetta. Dinquunfaa abbaa lawlataa isa jennuudha bardee warra amma mootummaa qabanne jedhanii OPDO keessaa ba'anii aangoorra jiran kun warra amma PP ta'e kun waan baay'ee oolaniiruuf abbootiin qabeenyaa Dinquu qofaa miti. Oromoon imaanaatti kennateera nu ceesisu jedhanii rakkoo kaleessaa irraa hin baanadhanii waan guddaa ta'aniiruuf yeroo kana ta'anitti ammam uummanni akka Dinquufaa deeggaruuf ammam uummanni akka abbaa abbootii qabeenyaa Oromoo deeggaru waan beekaniifi har'a garuu sabboonummaa kaleessa Dinquufaa ijaaruuf tattaafataa turanii ajjeesaa waan jiran waan beekaniif uummanni kun yoo irratti ka'e garatti seenan waan hin qabneef jalqaba maal godhuu qabu uummaticha bal'aa foollee 20 bira uummata bal'aa abbootii qabeenyaa Oromoo deeggaru bira xungeen dura abbootii qabeenyaa mataa caarsuu qabu qilleensa irratti hambisuu qabna jedhanii waan yaadanii fi isaan irratti duulli baname kana geggeessaa jiru. Malee ati kan amma mootummaan Oromoo achirratu jiru kan jedhu inumaayyuu Oromoon har'a
Maali naannoo koyyee fecceetti kondominiyeemii fi naannoo Finfinneetti ijaaramaa jiru eenyu abbaan qabeenyaa real estate eenyudhame Oromoo real estate ijaaru hin jiru maaliif abbaan ililii kaaba shawaa naannoo Amaaraa keessa dhaqeetu hojjetu construction isaa jalaa gubate naannoo Oromiyaa keessatti caalbaasii baasanii Yuusiif hin kennan abbootii qabeenyaa Oromoo ammoota Chaayinaan dhuftee lafa bexebbexee sokkitu construction Oromoon qaban hojjechuu hin danda'ani import export mootummoota gara biraa wajjin walitti fidanii dinagdee mo'ataa jiran abbootiin qabeenyaa gochuu hin danda'ani parpazilii isa kana godhamaa jira waan ta'eef rakkoo sanaatu isaan saaxilee dinquunfaa kanaafidha kan isaan miidhaman jechuu barbaadeen eticha. Ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Keessummaan keenya immoo Gaazexeessaa Raajii Guddataati. Gaazexeessaa Raajii Guddataa waliin kan nuyi irratti fuulleffanne dhimma dhiibbaa fi akkasumas olola abbaa qabeenyaa fi abbaa duudhaa Oromoo kan ta'e Obbo Dinquu Dayyaasaarratti deemu bu'uura godhachuudhaan galmeen seenaa maal jedhaa isa jedhu bu'uura godhannee ragaa qabatamatti kan Raajiin nuuf himaatti jirudha. Maarreen egaa waggoota muraasa duubatti deebinee yoo yaadne sirnuma aangoorra amma jiru kana faana wal qabatee Obbo Dinquun mucaa isaanii dhalattee fiigdee hin quufne yookiis immoo taphattee hin quufne feeneet addunyaa kanarraa akka lubbuudhaan dabartuuf sababa kan ta'e sirnuma amma biyyittii bulchaatti jiru. Haa ta'u garuu dhimmi sun akkam ture dudduubbeensaa maal fakkaata kan jedhu Raajiin dhimma kana qabatamatti beeka. Feeneet akkaataa kamiin ajjeefamti? Ajjeefamuu feeneet walii wal qabsiisee Obbo Dinquu Dayyaas maatii masaa waliinuu wal dhabdee addaa keessa galee ture. Sun maaliif ta'e? Maaliif immoo namoonni naannoo sana jiranii akka naannoo sanaa hin deddeemne namoonni biraa akka mana Obbo Dinquu hin deemne maaliif akeekkachiifaman? Obbo Dinquunoo abbaa hiyyeessaa jedhamu hiyyeessi yooqee isaanii dhaqee ollaan firri dhaqee yoo isaan dubbise maaliif daangeffame laata? Mee waanuma dookimenterii yaa'ii gulallee qopheessuudhaan OBS irratti darbe yookiis immoo YouTube yaa'ii gulalleetti arginu anis ODM irratti yeroo darbe fayyadameen ture. Haa ta'u garuu viidiyoo sana keessaa xiqqoo tokko fudhadheera ishee daawwanneetoo keessumaa garaa haadhaaf garaa abbaadhaan namni waa jechuu danda'a. Dinquun abbaa hiyyeessaa jedhuudhaan namoonni maqaama isaa waamanii na waame yookiis akka miidiyaa kootti moggaa sana ni kenneefi miti. Mee viidiyoo sana sekondii daqiiqaa 2 kan taatu tokko waliin dhageenya. Isa booda ati immoo waggoota meeqa duubatti nu deebisi ajjeechaan sun akkam ture? Ishee sanarratti waan tokko lama dubbannaa xiqqoo ishee waliin daawwanna Raajii. mana isaanii alatti taphicha taphatuu fi filasaasas alatti dhukaasee nama ajjeesuu danda'u injistanii kan itti ergan warroota yeroo sana biyyattii bulchaa turanidha ture. Mana jireenyaatiin ullaasaa kan turan reen guddattuu kana galaafatan qondaaltonni TPLF sana duras namoota jireenya hawaasummaa gara mana isaaniitti deddeebi'aa turan nageenya keenyaaf yaaddeessaadha. Akka namni tokko naannoo kana hin toofne jechuudhaanis akeekkachiisaa turan. Naaffaanuma kanaan hangoon siyaasaa akka isaanii waan ta'uuf qofa shira ilmoo namaatirraa hin eegamne ta'uun daa'ima kalleeyyuu hin fiigdummaashiitti kutanii karaatti jalaa hambisan. Ajjeechaa mucaa gidduu kanaa yeroo sanaaf haa dhokatu malee yeroo dhiyootti citii sana namoota hordofaa turaniin akka ifoometti draamaa sobaa mana keessa hojjechiisaa ajjeechaan dhugaa hammoo mana ala dhaabbatanii guddaadhaan kilaashiin ajjeefamuu ishee rasaasa kilaashii ishee rukutee keessa darbuun keenya manaa keessaa baafamee fudhatameen mirkanaa'eera. Ajjeechaan sunis ajjeechaa diraamaa ta'uun yeroo dhiyoo keessa ga'oota dhimma sana hordofaa turaniin ifoomeera. Kunis kan ta'e dhibbiinsa namni jabaatu uummata Oromoo kana keessaa ba'uun akkasumas mana isaatti deddeebi'ee Oromoota Karrayyuu fi biroota asuu fi inaaffaa sirna bulchiinsa yeroo sana tureeni. Lubbuun Feeneet Dinquu Oromummaa isheetiif qofa haasaa taate waan ta'eef ree wareegamtoota Oromoo jalattis galmaa'uu kan qabdudhaas. Dhugaan kunis Dinqaa abbaa Feeneet Obbo Dinquu Dayyaasaa qofatti dhokatee hafuu kan qabu osoo hin taane akka uummanni Oromoo guutuun baruu qabudhaas. Gaddiin talasaa irrallee yoo yaadatu abbaa ishee baay'ee isa kaasa. Abbaa Feeneet Obbo Dinquu Dayyaasaa jiruu isaa irraa keessatti Dinquu wareegaman talasaa Feeneet Dinquu latummaa ishee yeroo baay'ee yaadatu gadda guddaadhaan. Wanni kan ta'u Feeneet baay'ee jaalladha ishee gaafadha.
taate biraammoo gaafa ጓደኛም ወሬ በር እየተረተረ ያደረው ገደም ጊዜ ተርባን ሂደ ሌንቺ ጊዳ ገብሩማ ፍንደቴ Ayyee Raajii akkuma dhageesse egaati yogguu sanaa gaafa dhaabbata tokkoof yookiin sirna tokkoof hojjetanii icciitiiwwan baay'ee eeguun ni jira. Haa ta'u garuu akka Oromoof akka ilma Oromootti immoo wanti nama quuqu wanti baay'ee mataa nama cabsu wantoota hedduu taajjabna yeroo adda addaadha. Egaa guyyaan yeroo isaa eegee numa dubbata jedhameeti kan yaadamu. Mee dhimma ajjeechaa sana faana wal qabatee akkam ture wantichi maaltu ture mee waan sana nuuf kaastaa laata? Anis hanga ta'e odeeffannoo primary information marraa waan danuullee nan qabaa garuu simarraa yoon dhagaye baay'ee bareeda waan ta'eef keessummaan koosidha. Maal daawwattoota kootti himta waan yeroo sanaa taatee yogguu sanaa? Gaarii tariitii akkan taanetti akkan hubatamnee fi dhimmichi Finfinneetti raawwatame, dhimmichi poolisii federaalaanis raawwatame gara Adaamaatti waliin qabatu waan ta'eef garuu keessoo odeeffannoo wanticha raawwate waan hin qabuuf hin sii kaasa. Akka sanatti otuu hubatame gaarii natti fakkaata. Wantichi baay'ee sensitiivii waan ta'eef yeroo sanatti hordofaa turre namoonni sabboonummaa qaban caasaa mootummaa keessa jiranis haa ta'u jedhamee waan raawwatameef. Basically namni akka odeessa guutuu argatuuf Dinquu yaa'ee dokumentarii sanarrattis wanta ifatti ka'e natti hin fakkaatu. Wanti raawwate akkasi. Dinquun embaasii Austraaliyaa kan ture mana wayii bitatee naannoo Masqal Firoo jedhamu sanatti gala ture. Naannoo kana akka jiraatanii tika biyyattii waliigalaa kan ture Geetaachoo Asaffaa, Dabratsiyoon faa dabalatee kanneen akka Jeneraal Abrahaa faa kanneen amma Somaaliyaa keessatti yeroo lolli liyyuu haayilii ijaaruudhaan lola geggeessaa turan Somaaliyaa keessatti qaxxaamuranii kontiroobaandii guddaa biyyattii warra TPLF'n aangoo irratti guddaa baay'ee kan isaanii taasise kan shoora taphataa ture jeneraalonni sun naannoo sana jiraatu. Dinquun odeeffannoo qabu waan ta'eef naannoo sana mana bitatee naannoo sanatti gala mana sana. Yommuu mana sana bitatee galu Oromoon rakkatu hundumtuu Dinquun lafa inni jiraatu barbaadeetu deema. Balbala isaarra nammanii taa'u. Inni kibba bahaa ta'ee haa ta'u bahaa lixaa eessaayyuu rakkatee dhaqu jechuudha. Yeroo kanatti aangoowwan TPLF kun eegdota baay'eetu dallaa sana eega waan ta'eef maaliif haala yeroo kamuu caalaa namoota baay'eetu naannoo kanatti argamaa jira. Maaltu dhalate jedhanii qorataniitu yommuu qoratanii Dinquun achitti galuu isaa mirkaneeffatu jechuudha. Yommuu mirkaneeffatan yeroo sadii walitti aansanii waardiyyaa Dinquu guyyaa lammaffaa immoo Dinquu mataa isaatiin isa gaafachuu hin dandeessaa. Naannoo kanatti eegumsa nageenya keenyaaf waan sodaannuu fi yookiin iddoo kanaa socho'e yookiin namni tokko akkasitti hin dhufne jedhanii jechuudha. Dinquun sana waa tokko keessa hin gashine uummata beela'ee rakkateessa dhufu mana kun dhufiinaa jedhee ofirraa dhorkuun rakkisaadha. Namni gammoojjiirra bosat keessaa karrayyuu keessaa eessaa lafa deema Dinquu barbaadu jechuudha. Kanaaf maal godhanii nageenya keenyaaf sodaannaa namni kun akkas godha waan ta'eef Dinquun itti himamee akeekkachiisni si'a sadii kennamee fi achi socho'uu hin dandeenye. So wanti isaan falan maali gatta'aniitu namni kun akkasii ka'u yookiin isa ajjeesuu qabna yookiin ijoollee isaa yoo ajjeesne nagaa koof hin taane asii buqqa'uu danda'a akka jedhu kaafatan. Otoo isaan godhiin dura namoota achi dhufan yoo doorsisne eegduu yoo keenye namni dhufuu dhiisaadha. Eegduu kaa'anii namni poolisii federaalaa isaan kaa'an amma kanaatti lakkaa'u dhiibee bira darba gaafa konkolaataan Dinquu dhufu jechuudha. Kanaaf maal godhanii qo'annaa jalqaban sababaa kana dhabsisu maal godhuu qabu? Dinquu maatii isaa irratti rakkoo uumu akka yeroo baay'ee inni biyya alaa tura hojiidhaaf isa sifatti socho'a waan ta'eef maatiin isaa shoora kaa'ee akka achi socho'u gochuu yookiin waan inni jaallatu itti dhaqu jechuudha. Pilaaniin kun ba'eetu akkamiin mana sana seenamaa kan jedhamu egaa maatii isaanii wal dhabsiisuu kan jedhamu akka sila kaastee maatuma obboleessaa haadha warraasaa akka ta'e biyya alaatii biyya Austraaliyaa irraa kan deeme dargaggoobsaa jedhamu. Xiqqoo araada garaagaraa fudhata waan ta'eef ijoollee jabana kanaati isa wajjin waa xuuxuu jalqabanii alatti wal arguu jalqabanii eegdonni jeneraalota TPLF eegan sun aksesii mana Dinquu dhaquu argatu jechuudha. Waardiyyaan Dinquu eegdonni Dinquu ittiin dubbatanii maaliif maatii wajjin dhufu waan ta'eef yeroo dhufan kanatti fakkeenyaaf ka Hoolaand irraa dhaqee fira Dabratsiyoon faatu jira yeroo baay'ee mucaa sana wajjin mana deemu jechuudha.
Eegdonni kun immoo mucaa kana eeguuf jecha wajjin dhufu poolisoota federaalaa keessaa yoo afaan Oromoo dubbatu. Sababa kanaan aksesii mana Dinquu waan argataniif Dinquu safara sana adeemsisuudhaaf maatii isaa irratti tarkaanfii fudhachuu yookiin maatii isaa wal dhabsiisuu. Maatii wal dhabsiisuuf sochiiwwan tokko tokko godhaman jiru. Amma akkan booda Dinquu irraa odeeffadheettis maatii sana akka ijoollee waliin isaanii wal lolan taasisanii yaaliin hin taane kallattii garaagaraatiin yaalanii namoonni akkan dhufneef taasisuuris yaalamee milkoofne so wanti godhamuu qabu mucaa fira obboleessa haadha manaa kan amma achi jiraatu kana isa macheessanii yookiin brainstorm godhanii akka inni ijoollee Dinquu ajjeesu taasisuu irratti hojjetan. Irratti hojjennaan guyyaa tokko naa oliin natti fakkaata yoon irraan fadheera ta'e yeroo siifi mucaa hudhee qabee ajjeesuu dadhabe. So kanaaf maal godhanii meeshaatiin akka ta'u godhanneetu akkasumatti waan qoricha fudhatuuf rakkoo kana uumeedhaniitu dhiisanii maatiinis jechuudha. Achiin booda wanti ta'e maali bifa kamiin godhuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffatan. Gurbaan kan maatiin obbo Dinquu kun shugguxiidha kan inni qabu kan irratti argame jechuudha. Yeroo ajjeechaan kun raawwatamus ganama barii lafaadha. Faayee AM mucaan mana barumsaa dhaquuf kaatu feeneti jechuudha. Saatii mucaan mana barumsaa dhaquuf kaatu kanatti alatti gorfamee alatti isaan bira bulee qorsa kennamee fi dhufee isa wajjin dhufaniitu rakkoo feenetiin ajjeesan jechuudha. Maaliin beekama kun immoo maali? Tokko mucaan rasaasanni kan inni qabatee jiru shugguxii ture. Mucaa dhahee gidaara keessa kan gale irsaasiin qorannaadhaaf poolisiin fuudhee qorate garuu ka kilaashii. Gurbaan kilaashii hin qabu. Eenyutu ajjeese? Waanuma qorannaa baay'ee barbaadu, sineeriyoo baay'ee sin barbaadu jechuudha. Dinquun Ameerikaa jira. Du'aatii mucaa isaatu isa gaddisiise waan ta'eef maatiitis maatii ajjeese jedhee akka inni haadha manaasaa wajjin wal diiguus barbaadame waan ta'eef isa kana irra aanee dandamatee qorannaan kun yeroo eegalamu namoota itti siqan kanneen akka koo namoota biraas fakkeenyaaf Dr. Warqinaa Gabayyoo komishinara ture namoota isaa beekan waliin dhimma kana qorachuu jalqabe. Yommuu qorachuu jalqabutti ergaafi kana kaasnaan Warqinaan fa'aa Dinquu wajjin guddoo walii galu waan ta'eef dhimma kana fageenyaan beekaa dubbachuu waan ofiisaa sodaateef qorataan siif haa ibsu jedhee na yaadadha. Dinquun yeroo sanatti federaala maakalaawwii iddoo amma cufamee biratti baname sana deemeetu qorataan yeroo sanaa Obbo Dinquu mucaan kan rasaasaan shugguxiin ajjeese jedhamu 6 days guyyaa 6 qofa to'annaa jala ture. Guyyaa 6 booda Awustiraaliyaatti deebi'e. Maaliif akkamaan gadhiifama? Kafira Dabratsiyoon kan mucaa wajjin dhufaa ture karaa firri niitii isaa yeroo summa Hoolaanditti deebi'e sa'aatii 24 keessatti. Poolisiin federaalaa kan wajjin dhufaa ture ajjeese jedhamee kan shakkamu iddoo sanaa jijjiirame. Maaliif ta'e kun? Yakkichatuun gurbaan raawwateera ta'e maaliif seeraan hin gaafatamne? Dinquun maaliif akkas gootani jedhee yommuu gaafatu namni mucaa kee ajjeese warra kana miti. Meeshaan nu baasnes kilaashiidha. Kanaaf argachuu hin dandeenye jedhaniitu deebisaniif kan ammoo inni iyyuu ragaa ba'uu danda'a jechuun akkana odeessanii qabu kana jechuudha. Maal argita iddoo kanatti jechuudha. Dinquun haala kamiin akka maatiinsaa akka mucaansaa wareegamte easily beekuu dandeessa jechuudha. Warreewwan mootummaa TPLF keessatti aangoowwan olaanaa ta'anii akka achi deemuuf tarkaanfii kana fudhatan. Mucaa isaa dhabuu ka Oromoo guddattee boru waa taatu miti kan har'arra ga'ee naanna gaddisiisu. Warreen Dinquutiin akkas godhaa ture mootummaa kaleessaa mootummaa TPLF adda wayii jalqaba tokkoffaatu yeroo har'aa kana ololtoonni PP kaadiroonni qondaaltonni mootummaa Dinquun TPLF fi warra biyyiin kuffisa wajjin ta'ee biyyiin kuffisuuf jedhamu jedhan nama dhala isaatti dhabe caalaan dhufu akkuma sila siisaa jechuudha. Abaawwan TPLF wajjin walitti dhufamu jedhan TPLF caalaa kana abaawwatiin miidheen jiru. Abaawwa caalaa immoo kan TPLF miidhame siin jiru jechuudha. Kana wal bira fidaniitu warri daldaltoonni siyaasaa warri daasporaa irraa galee madda ololaa warri ta'e qondaaltonni mootummichaa akka waan Dinquun jara wajjin walitti dhufeenya qabu. Dhugaan gaaf tokko ba'uu danda'a ta'a lubbuun feenes garuu harka eenyutti akka ba'e sineeriyoo kanarraa eenyuyyuu jaamaan tokkoyyuu tilmaamuu danda'a jechuudha.
kanuma jechuu danda'a jechuudha. Haa ta'u galatoomi Raajii ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa ODM keessummaan keenya immoo Gaazexeessaa Raajii Guddataati. Gaazexeessaa Raajii Guddataa wantoota dubbatuuf jedhu kanaaf ragaalee bu'uura godhachuun kan inni dubbachaatti jiru. Egaanis odeeffannoo kana bal'inaan hedduusaa himan qaba. Garuu haa ta'u namumti keessummaa koo ta'e akka haasa'uudha kan hin barbaadu. Lammaffaa immoo yeroo adda addaa xiinxala dhuunfaa koo kennuurraallee baay'een of qusadha. Maaliif warra sirna kana leellisanis warra sirna kana mormanis hundumayyuu akka miidiyaa kootti ilaalcha ogummaa kiyyaan qofa tajaajilu isa jedhu bu'uura godhadha. Kanaaf Raajii keessummaa kooti. Kanaaf baay'ees of hin daangessiin haasa'e jechuu barbaadeen garuu gaafa qophii kaayyootti yookiis immoo ONN irratti dhuftu xiqqoo ishee balaansii godhi jechuun barbaada. Maaliif mootummaa matti hirree kanan dhayin jechuu barbaadeen mootummaa Oromoo nutti dhaga'ama. Meegaa kallattiidhaan amma gara maree birootti kan dabarru wanni feenet irratti raawwate kana fakkaachuu isaati. Kanatti kaastee odeeffannoo inni qabus qabatumatti qaamuma adda addaarraa kan hin qabu kanuma faana wal fakkaata. Mee haa ta'u egaa obbo Dinquun dookimenterii kana keessatti akka dubbatanii namni kamiyyuu dhala isaa hin jibbu. Haa ta'u garuu feenetiif jaalala addaa akka qabanidha kan isaan kaasanii. Viidiyoon kunillee hin dubbata jechuun aadaamti akkasitti ijoollee ofii dhungachuu kuniyyuu biyya keenyatti baay'ee kan beekame miti. Garuu viidiyoon sun iyyuu kallattiidhaan hin dubbata waan ta'eedhaaf egaa godaannisaa fi galmee seenaaf yaadannoo haa ta'u jennee kallattiidhaan waa'ee feenet asumatti raawwachuudhaaf dirqamnaa. Egaa Waaqayyo Rabbi guddaan mootummaa isaa irratti ishee yaadatu. Mee kallattiidhaan waa'ee soodoreetti darbuudhaaf jira Raajii. Sa'aatiin keenyas deemaatti jira sabateedhaaf. Mee soodoreerraa kaasuuf jirra. Waggaama biyya sana turte gara duubaattan si deebisa gaammati jiraataa biyya Kanaadaati. Mee soodoree kanarraa fayyadamummaan Oromoo maal fakkaata ture? Kaleessa soodoree akkamitti yaadattu? Isinis warri naannoo sana turtanii mee ishee sana xiqqoo ishee nu yaadachiisi. Isa booda immoo jiraatama naannoo sanaallee waan dubbisee gaafadheen jira. Sa'aatii dheeraa waliin haasa'ee haa ta'u garuu ishee keessaa garuma jalqabaan dhageessisaa idit gochuun barbaanne sagalicha oriijinaalii man dhageessisuu barbaada. Kanaaf jalqabumarraan kaasa garuu carraa kanaan wayitan jiraataa naannoo soodoree sanaa bilbilee balaan konkolaataa mudateeti kan jiru naannoo Awaash Malkaasaa sanatti jechuudha. Kanaaf namoonni keenya iddoo kamiif haala kam keessa jiraattanii sa'aatii tokko fuulduran bilbilee fi maaltu mudate naannoo sanatti konkolaataa irratti namoota fe'anii deemu. Konkolaataa biraa faana gaafa walitti bu'u namoonni irraa harca'anii jechuudha. Irraa lafatti nam'anii balaa guddaadha kan naannoo sanatti ga'e. Hagammaatti garuu lubbuu namaarraa wanti ajjeechaan ga'e hin jiru yookiis immoo duuti ga'e hin jiru. Garuu haa ta'u hospitaalatti fudhatamaniiru kan jedhu naaf kaase jiraataan naannoo sana sagalee isaa xiqqoo waliin dhageenya. Isa dura garuu waanuma seenaarraa beekturraa maal nutti himtame waa'ee naannoo sanaa? Gaariiticha jalqabaa wanni inni irratti mootummaan dhiibinsa jettee fi kan abbaa ol beeku guddaadhaa jedhani mootummichi eessaa keessa deemaa kan jedhu rood maappii hin qabuufin manaa baan jiraachuun barbaaduu fi garuu yeroon kana jedhu immoo duuchaan deeggaree duuchaanis hin mormu iddoo gaarummaatti numan kaasa akkasitti narra ilaalini. Waa'ee soodoree. Nama Raajii irruma baay'ee nu jalaa deemte nutti dhaga'amaa jira warreen ilmaan abbaa gadaannee baay'ee isaan deeggaraa jiru akka malee haaraa jirraan. Gaariidha maarree ilmaan abbaa gadaa yaanna yoo ta'e Oromoon rakkoon keenya tokkummaa faarsaa itichaatiin fira Raajii diina goota yoo ta'e hin ta'u. Ilmaan abbaa gadaa warri ala jiranis jiru Daawud faa Dooktar Mararaan faa Baqqalaan faas bulchuu danda'u akkuma warra abbaa gadaa kanaa. Kanaaf maaliif gama kana hin ilaalamneedha rakkoo irraan qabaadhu ilmaan abbaa gadaa bulchuu irratti jechuudha. Waa'ee soodoree duuban deebi'a. Fakkeenyuma tokko irraan sii kaasa. Yeroo nadaamaa turetti eegumsa soodoree yeroo qophiiwwan mootummaan qophii qabu itti gaafatamummaan achi deemna waan ta'eef yoo xiqqaate ji'atti guyyaa 2-3 soodoree manuma keenya jechuu dandeenya keessoo nan beeka. Garuu iddoon taajjabee duuba dinquunfaa yeroo gara isaaniitti dhufu wal bira madaalchisuu na yaadachiise tokko waggaa 15 dura Gaadaafiin mootiin Liibiyaa Itoophiyaa daawwachuu dhufa. Yommuu Itoophiyaa daawwachuu dhufu soodoreetti simannaan godhamee fi muummicha ministeeraa yeroo si jalqabee irraa kaasee aangoowwan guddootu naannoo sana ture. Torban tokkoof eegumsaaf soodoree turre.
yeroon soodaree turetti wanta taajjabe raas hoteelochi jala ture soodareen jechuudha. Raas hoteelochi immoo gaa warreen fiudaalaa ilmaan fiudaalaa jalqabarraa kaasanii keessaa qooda fudhataa turanii isaantu olaantummaa qaba bakkawwan garaagaraatti. Iddoo kanatti yommuun ilaalu Oromoon warri naannoo sanaa dooniif boofaa Awaash Malkaasaarraa naannoo sana jiran waardiyyaa warra fuulii qulqulleessufaa warra immoo balfama kana fuudhanii gatanidha kanan argee. Gama biraatiin waan achi keessaa gatamu kana bishaan Awaashitti geessanii gashu suweejiin waa tokko iyyuu hin jiru. Yeroon ilaalu itti gaafatamaan hoteelaas itti hojjechuunis sekireetariinis ijoolluma Habashaa kanatu bakka biraatii dhufee hojjeta jechuudha. Isaa maal qabeenyi kun qabeenya Oromoo miti jennee wal gaafanna ture jechuudha. Soodaree kana fakkaattudha Dinquun fuudhee harka Oromoo gashee jechuudha. Kana qofaa miti. Yoo yaadatte ta'e yeroo caalbaasiitiin dhiyaatu akka Dinquun fa'aa moonee fi biiliyoona meeqa kaa'anii kan isaanii ka'umsaaf kaa'an jechuudha. Soodareen kana keessa baatee harka Oromoo galte jechuudha. Kana qofaa miti. Ati waa'ee balaa konkolaataa kaastaa Dinquun barnoota arjummaa waa'ee soodareetu ka'a miti. Geejibaa wal qabatee waan namni hin dubbanne tokko waan hin dubbadhu. Doonii boofaa Awaash Malkaasaa irra goree Boosatti irra goree haga Martiitti karaan hin jiru. Kan Iyyoob Daadhiifaa Haayiluu Tukeefaa laandirooverii tokko tokkotu kan qotee bulaa Oromoo achirraan deemti karaa soodaree kana. Karaa faatiitti ba'ee jechuudha. Dinquun yeroo kana fudhatu soqamee karaan akka qotee bulaan achi ba'u taasisee jechuudha. Laandirooveriin guyyaa sanbataa gabaaf dhattu qofaatu jirti. Ishee yaabbatee deema uummanni keenya gabaatti baafachuuf qabeenya isaallee. Dinquun waan godhu dhabee Awaash Tiraansport kan jedhu minibaasota magaalaa keessaa ijoolleen wal dhaga'an ijaaranii akka Oromoon geejiballee argatu taasifame jechuudha. Soodareen chaalenjii akkasii keessa darbite. Dallaa soodaree argitee ta'e dallaa soodaree qarqara kan qotatu Oromoodha. Garuu kan soodaree irraa immoo faayidaa argatu balfama isaa argata malee kan biraa tokko hin argatu kan qabeenya isaa argatu immoo raas hotel jedhee ilmaan Habashaati jechuudha. Soodareen chaalenjii akkasii keessaa baateeti harka Oromoo galte jechuudha. Har'a garuu qondaaltonni mootummaa Dinquun qotee bulaa buqqisee jedhu. Qotee bulaan soodaree keessa naannoo soodaree dhalatee jiru har'a hojjetaa soodareeti beeku. Hojjetaa kuma meeqa qaba yoo gaafatte jechuudha. Kanaaf dhimma sanarratti ani dinqisiifatee mootummaan kunu kan mootummoonni biyya alaa mootummoonni kamuu irraa qooda fudhatan. Har'a yoo Hawaasaa Laangaanoo Baatuu yoo deemne agam guddateera. Ilmaan warreen kaan agam irraa lammiileen biyya alaa itti gargaaramaa jiru. Baardaar yoo deemte Habashoonni akkamitti guddifataa jiru tuuristiidhaa fi qaqqabe akka galii argatu manni naannoo sanaa akka inni fayyadamu. Seenaa soodaree kan uumamaa waaqni Oromoodhaaf kenne iddoo kanatti hafuura Oromummaa akka isheen urgooftu godhe Dinquun malee uummata qotee bulaa achiin kaase. Hafuurri naannoo sana urgaa akkuma sitti hime Oromoo waardiyyaadha. Waardiyyaa argeera waardiyyoota kanneen balfama kana guuranii kan biraa homi tokko iyyuu hin jiru ture jechuudha. Hojjetuma sadarkaa hojjetaatti irraa fayyadamuu dhiisiti. Sadarkaa kanarraa gaateetu soodareen levelii kana kan geesse dur baay'ee qaanofna ture jechuudha. Yommuu soodareen gara Obbo Dinquutti hin dhufne afaan dubbatamus kan hojjetus achitti qotee bulaanumti balbalarraa dhufee bishaan gogaa yeroo baay'ee bishaanillee afaan isaan gaafatee achi fudhachuu hin danda'u. Har'a garuu yoo rakkate illee dhaqee achi bulee achi yookiin achi qarqara taa'ee dubbatatee rakkoo isaa fala argachuu danda'a. Haa ta'u galatoomi raajii egaa waanuma ture keessumaa waan odeeffadhe tokko lama qabaa daawwattoota keenya duuba keenyatti yookiis immoo iskiriinii nuyi jirru kanarratti daawwachaatti kan jirtan giddugalli yookiis immoo riizortiin soodaree maal fakkaata isa jedhuuf waan muraasan isin agarsiise. Kanaaf egaa tarii peejii kana eenyu akka poosti godhe illee beekuudhaa baadhu yuutuubii irraa fudhadhee kan dhimma itti baatti jirudha waan ta'eef akkasumatti naaf haa hubatamu malee ani iddoo sana waraabeen miti. Haa ta'u garuu wanni kun qabatamatti namoonni baay'een iddoo sana deddeebi'uudhaan madda galii guddaadha. Riizortii hootela soodaree jechuudha. Mee waan jiraataan naannoo sanaa jedhan xiqqoo ishee waliin dhaggeeffannaa gara daqiiqaa 33 faan haasa'e waan ta'eef guutummaa isaan dhageessisu. Garuu waanuma xiqqoon kaasa waan ati kaaste keessaa keessumaa Awaash Transportation kan jedhamu naannoo sanatti hundaa'anii geejjiba kennaa jirullee mucaan naaf kaasee faayidaalee argatan kana kanallee naaf kaasee wantoota jiru naaf kaaseera. Xiqqoo ishee garuu waliin dhaggeeffannaa daawwattoonni keenya yeroo biroo qophii biroodhaan sagalee kana siniifan dhiyeessa. Har'a garuu
keessummaa koo waliin yaaduma mari'annu irratti mari'anna waan ta'eef gabaabseenan dhaabaa ammaaf akkasumatti naaf haa hubatamu. Raajii waliin dhaggeeffanna. Ifaa Tufaan jedhama. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaatti jiraataa ganda Qotee Bulaa Ulaa Malkaa Obbatti. Itti gaafatamummaan keessan maal naannoo jiraattan kana keessatti? Naannoo jiru keessatti itti gaafatamummaan kiyya buusa foolleetii fi akkasumas itti gaafatamaa eegumsa riizortii Soldareeti. Mee naannoo keessan keessatti komiiwwan tokko tokkotu dhaga'amaatti jira. Gidduu kana soodoreen yeroo ammaa kana cufamee jira kan jedhu odeeffannoo dhageenya. Mee soodoreen yeroo ammaa kana cufamee jira? Yoo cufamee jiraate hoo maddi ka'umsa isaa maali? Yeroo ammaa kanatti odeeffannoon gurra keessan bu'ee dhugaadha. Riizortiin Soodaree yeroo ammaa kanatti cufamee jira. Waa lama kan nurratti uumame. Waa lamaan nurratti uumame keessaa inni dura qaamuma seerati kan mana saamsamu godhe. Kanaan booda uumamni waa buuse dhibee koronaa COVID-19 koronaa jechuudha. Sababa saniis wal qabataa jechuudha. Naannoon keenya iddoon bashannana Soodareedha. Namoota xiqqaadhaa guddaatti kan biyya keessa daaga kan biyya alaati. Iddoo itti bashannanamu gatii ta'e baay'een nu bira waan dhufuuf dhibee saniis wal qabatee kan jedhamaa jiru garuu osoo dhimmoonni dhibee kanaa labsiin hin bahin dura kan manni keenya saamsame yeroo ammaa kanatti Soodareen kompiliitilii guutumaan guututti cufameera. Qaamni nuti cufe sunis hagammaatti nu hin banne. Saamsameera akkuma jedhamee saamsanii deeman sanitti saamsinee eeggatiin kan jiru. Egaa qaamni wanta kana cufe maaliif akka cufe ifa baasuu didus garuu osoo labsiin dhimma koronaa vaayirasii hin labsamiin dura akka cufamedha kan nuuf kaasani. Mee naannoo sanatti mootummaan akka dhiyeessaa jirutti tokko gibirriin kaffalamne kan jedhu kaasu marsaalee hawaasummaa yookiin feesbuukii irratti kan agarru kan biroo immoo gibirriin kaffalamnee fi haaluma wal fakkaatuun immoo jiraattota naannoo kanaallee hubeeraa kan jedhudha kan kaasan. Mee jiraattonni naannoo kanaa lafa isaanii irraa buqqaan yeroo ammaa kana komee dhiyeeffatanii soodoreen cufamuu qaba, mirgi keenya dhibameera, qabeenyaan keenya saamameera jedhanii naannoo sanatti jechaa jiran jiru laata? Isa kana irratti waan nuuf ifoomsitan yoo jiraate. Dhimmoota haga ammaa jedhametti Oromoon aadaa sabuus qaba. Oromoon aadaa sabuun dabsinaani aadaa sabuun cabuun wanni namatti dhufu waan baay'eedha. Oromoon kalee gaafa uumamu irratti uumamee tokko fi shanii isa uume kana jira deema. Janee hin dabsu, safuu hin maqsu. Yeroo ammaa kanatti naannoo riizortii Soodareetti guutumaan guututti kalee Soodareeni adduma isheedhaan Soodareedhaan jiru. Maqaa hoteelatti Soodareen ganda Qotee Bulaa Ulaa Malkaa Obbaa keessatti argamtu. Soodareen bara Haayile Sillaasee keessa kan isheen hundofte. Bara isaasan keessa hundaa'uu ishee irraa kan ka'e Soodareedha. Ayyeen daawwattoota keenya guutummaa viidiyoo kanaa yookiin sagalee kanaa yeroo biraa walitti deebinaa. Raajii akkuma itti dhageesse egaa jiraataan naannoo kanaas waan kaasan qabu keessumaa baroota Haayile Sillaasee hundeeffamuu fi bara Dargii akkasuma immoo sirnootuma amma keessa jiru kana faana wal qabatee wantoota ture qabatamatti kaasanii. Haa ta'u garuu akkuma itti kaaste iyyuu Oromoon maaksimeem kan inni deemuu danda'u waardiyyaa ta'uu isaati kanatti kaaste. Haa ta'u garuu amma namni kun kan naaf kaasanii keessumaa persentii 90 ol kan taanu nuyi Oromoodhaa kan jedhu naaf kaasan jechuun Oromoodhaa namoonni mana sana keessa hojjennu carraa guddaa irraa arganneerra. Ani mataan koo ilma qotee bulaati. Maatii koof yoo xiqqaate torbeedhaan waan tokkoon bitee isaaniif ergaa. Kanaaf faayidaa guddaa irraa arganneerra kan jedhudha. Egaa namoonni ani gaaffii akka gaazexeessummaatti waan asi jechuu barbaade Obbo Dinquun waa'ee qabaataa ta'uun isaanii Oromoof gochuun isaanii akka ilma Oromootti baay'ee na boonsaa. Anis dhaabbata isaanii keessatti nama hojjechaa ture. Garuu sanaan olitti dhimmichi dhimma ogummaatii. Kanaaf gaaffileen ani kaase kanaafillee waan deebisan qabu jechuun komii gama lamaatu jira. Isa kanarratti maal jettu kan jedhu egaa guutummaa isaa nan gadhiisa otoo idiitiin godhii waan ta'eef namni kamiyyuu hin dhaga'a. Mee sirnoota darban atumtuu kaasteettaa hoteelonni sun itti waamamni isaa maal jala akka ture haala kana bu'uura godhannee Oromoon maal gochuu qaba? Obbo Dinquun faastee qaamni mootummaa maal gochuu qaba? Dhimmi kun fala akka argatuudhaaf yookiis xumura akka argatuudhaaf.
Kun salphaadha bee. Oromoon waan soodaree irratti waan biraa kan xiqqoo tokko tuquu barbaadu hojii carraa hojii Oromoo banuu qofaa miti. Barattoonni Oromoo barumsa fixaniitu waggaa 10 ta'aa jiru yeroo ammaa kana. Garuu konistiraakshini riisortiin soodaree konistiraakshini bal'aa hektaara meeqa geggeessaa jiru. Konistiraakshini isaallee Oromaaf hin kennine Dinquun ijoollee barattootaa ijaaramaatii hojjedhaa jedheetu caalbaasii isaanitti kenne. Isaantu hojjetaa jira. 1000 with a millions jechuudha. Isuma miindaa qofaa miti jechuudha. Kallattii kanaan isatu ilaalame gaarii natti fakkaata. Gama biraatiin maaltu faladhaa kan jedhu falli harka Oromoo jira. Kanaan duras dubbadheera. Falli harka Oromoo jira. Mootummaan kun ce'umsa jedhamee ce'umsiin gufate yeroo isa akkuma mana abbaa gadaa jedhu ce'umsa gufachiistuun dubbatina innaan afaan leelee maraganne ittaansee ce'umsichi yommuu inni tiraakii irraa ba'u immoo filannoo jira. Filannoon mootummaa geggeesse jedhamee kaleessa immoo ba'anii filannoon hin jiru jedhameera. Carraan kanaa booda jiru. Carraa Obbo Dinquu qofaatu hin taane. Carraan Obbo Dinquus carraan Oromoos kan inni jiru Oromoon aarsaa kaleessa kaffale. Kan lafatti hafe duudi ijoollee isaa miliyoona duudni ijoollee isaa qeerroo 5,000 kan dhiigaa dhangala'e akkasumatti lafatti hafe dhiiga saree ta'e kan hafe isa yaadatee irra deebi'ee warraaqsa isaa geggeessee mootummaa bilchiginnaa abbaa qabeenyaa keenyas saamu abbaa qabeenyaa keenyas ari'u kan mirga Oromoo lafaan kaasne kan Oromummaa quucarsu kana nagaan gara mana isaatti geggeessee Oromoo walitti dhufee aangoo siyaasaa harka isaa galchachuu qaba. Abbootiin qabeenyaa keenyas namoonni Oromoos waa argachuus haa ta'u akka Oromummaatti jiraachuudhaaf aangoo siyaasaa yoo arganne qofan. Aangoo siyaasaa argachuuf immoo rakkoo darbeef hundumti keenya qooda qabna. Falaaf immoo qooda kennuu qabna jennee dhaabbanni siyaasaa, jaarmiyaan siyaasaa akka Oromootti abbootiin gadaa hundumtuu iddoo Oromummaan cabaa jiru kanatti Oromummaa dagaagsanii ijaaranii akka inni lammaffaa lafaa warraaqnetti godhanii warreen egenessi Oromummaa ta'e kan ammoo mana isaaniitti gara dhufanitti akka galan taasisuuf warraaqsa isaa qabsoo isaa itti fufee aangoo siyaasaa harka isaa galchachuu qaba. Sababa dhukkuba qabachuutiin kanawwan karaa karaa qabachuutiin mootummaan kun waan inni hojjetaa jiru mootummaa umrii dheereffachuu malee mootummaa egeree Oromoof yaadaa jiru waan hin taaneef Dinquufaafis haa ta'u nuufis akka Oromootti deemiin kennamuuf mootummaan Itoophiyaa kaleessaa ijaaruuf tattaafatu kun dhaabbatee of ilaalee qaama qabsichaa ta'uu yoo danda'e qaama qabsoo ta'uu yoo ta'uu baate immoo Itoophiyaa kaleessaa ijaaruuf daandii isaa qabachuu danda'a. Oromoon garuu saboota biraa wajjin wal danda'ee mirgaaf gaaffii lafaa qabu argatee goonfatee nagaa waaraan abbaan qabeenyaa isaas kan amma raasaa jiru nagaa waaraan Oromiyaan akka jiraattu yoo barbaachise namuu warraaqsaa godhatee filannoo ofiisaa godhachuu danda'u godhuu qaba malee mootummaan kun karaa nagaatiinis filannootiinis aangoo gadhiisa kan jedhu amantaan qabuun gama kiyya. Galatoomi Raajii ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan turtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaasporaa Miidiyaa ODM keessummaan keenya immoo Gaazexeessaa Raajii Guddataati. Gaazexeessaa Raajii Guddataa keessumaa dhiibbaa akkasumas olola abbaa qabeenyaa Oromoof abbaa duulaa Oromoo kan ta'e Obbo Dinquu Dayyaasaarratti deemaatti jiru bu'uura godhachuun odeeffannoo ragaa qaban bu'uura godhachuun wantoota hedduun mari'anneerra yookiis dubbanneerra maarreen egaa isinis gara duubaatti deebi'uudhaan viidiyoo kana preview gochuudhaan daawwachuu dandeessuun asumaan amsa qophee keenyaati. Bifuma wal fakkaatuun keessumaa yeroo ammaa kana warreen sirna kaleessaa leellisanii da'oo bulchiinsa ammaa yookiis Dr. Abiy bu'uura godhachuudhaan Oromoo irratti akka malee duulaa deemsaatti jiru. Isa kanaafoo maali kan jedhu miidiyaaleen biyya bakkees jiran biyya keessa jiran waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti maal dalagaatti jiru kan jedhu bu'uura godhachuun boor sa'atiima wal fakkaatutti keessummoota addaa qabadeen isinii dhiyaadha. Keessummoonni koo histooriyaaniidha warreen seenaa beekan haaluma wal fakkaatuun imalli sochii qabsoo Oromoo baroota darban keessaa maal fakkaata? Isa kana keessatti Oromoon dhugumatti galma 4 kiiloo galee moo hin gallee jedhu irratti yaada garaagaraa kaasu. Egaa anis gaaffii koo akkuma beektan nan gaafadha isaan immoo kan jedhan isinumaaf hiyyeessa. Carraa kanaan garuu Raajii Obbo Dinquudhaan yeroo garaagaraa quunnamuudhaaf yaaleera. Haa ta'u garuu Obbo Dinquun ammayyuu haamileen isaan qabanii biyyatti galanii hojii isaanii hojjechuudha. Jechuun yeroo garaagaraa gaafan itti kaasu kana kanadha gaafan itti dubbadhu tarii warreen daawwachaatti jirtan Obbo Dinquun amma mana hidhaa keessa sin jiranii as gara Ameerikaa kana Washington DC jiru
iddoo jiran kanatti immoo rakkooma koronaa vaayirasii waliin wal qabatee gara biyyaatti galuuf geejjibnis cufameera. Asii yoo dhaqan guyyaa 4 kwarantaan ta'uu kanuma kanarraa kan ka'e naannoo kanan turaa kan jedhanii fakkeenyaaf Profeesar Bumadiin abbaan Open 2020 as Minneapolis jiru. Haa ta'u garuu isaan biyyatti galanii saba isaanii bira dhaabbachuudha. Kana qofas miti haala qabeenyi isaanii cufamee jiru kana keessatti hospitaala Rift Valley's dabalatee iddoowwan garaas ta'ee qabeenyaa hedduu COVID-19 illee gumaachaniiru akkuma Open 2020 ammas haamileen isaan qabanii biyyatti galee saba koo nan tajaajila akkuma kaleessaa kan jedhudha kan isaan qaban. Tarii yaaddoo ni qabdaa yoo biyyatti galanii obbo Dinquun ni hidhamuu yookiis immoo waan tokko ta'u jettee sodaa akkasii qabdaate akka namatti kaatti. Sineeriyoon Dinquurra balaan ga'uu danda'u kan jedhu uumamuu danda'a. Mootummaan sun namoota dhabamsiisuu kan jedhu garuu duuba Dinquu warreen jiran ilaalee rakkoon guddaan irra ga'a kan jedhu yaadu awwaa tokkotti namana. Dinquun yoo wareegames fakkaatota Dinquun Dinquu meeqa horeera. Kanaaf yaadda'uu hin qabu. Dinquun foollee horeera akka qabsoo Oromoo geggeessu abbootii qabeenyaas ofii miileenera qofaa ta'uu miti warra kaanis miileenera warra godhe qaba. Akka dhalootaatti immoo yaada isaa kan galmaan ga'an dhaloota haaraas uumeera jechuudha. Kanaaf sodaan gama sanaan innis qabaatu hin jiru Oromoo qaba waan ta'eef Oromoo keessatti aarsaa kaffaluu Dinquun waan sodaatu natti hin fakkaatu. Utuu aarsaa kaffaluu sodaata ta'e akkuma abbootii qabeenyaa warra kaanii yeroo kaan baqachuu danda'a. Ameerikaas jiraachuu danda'a. Birrii miliyoona 2-3 mana bitatee bashannanee jiraachuu danda'a. Rakkoo sana qabaatu jedhee yaadu garuu Dinquu qofaa miti geggeessitooti paartilee siyaasaa ilmi Oromoo kamuu kan mootummaa bilisiginnaan amma aangoorra jirutti hidhamuuf ajjeefamuun uncertainidha hin beekamu. Kanaafini isa kana keessaa waaraa taanee akka gallutti warraaqsinee mootummaa kana gashuu qabna kan hin jedhe. Kanaafidha galatoomi keessumaa miidiyaan yeroo ammaa kanatti Oromoof Oromiyaa irratti kallattii tokko qabaatee duula geggeeffamaa jiru abbootii qabeenyaa qofaa irratti miti Oromummaa keenya irratti geggeeffamaa jiru waliin hojjechuun gaariidha. Atis immoo akka nama tokkotti miidiyaa irra hojjechuun akkam akka ulfaatu waan an beekuu fi yeroo kee aarsaa gootee qabeenya kee aarsaa gootee hojjetaa jirtutti galata qabda. Konsheesii keef yaaddee waa hojjechuudha. Egaa Oromoon kan isaa qabsaa'uuf kan isaa hojjetu adda baasee beekullee xiqqaadha. Yeroo amma tokko seenaarraa galata qabda jabaadhuun siin jedha. Haa ta'u guddaa galatoomi ayyeen daawwattoota keenya egaa qophii keenya asumatti raawwannaa gara duubaatti deebi'uudhaan viidiyoo kana daawwachuu dandeessu. Raajii atis guddaa galatoomi bor qophii biroodhaan walitti deebina hangasittuu yeroo gaarii qabaadhaan isin jedha an itichaa guddataan ture.